Yuunaayitid Isteetsi taasisaa jirtu keessatti qo'annoon ji'a irratti taasifamu isa tokkoo fi isa barbaachisaadha. Qo'annoo ji'a irratti taasifamu kanaan wal qabatee odeeffannoon dhaabbata hawaa biyyaalessaa yookiin naasaa irraa waan hayyuun saayinsii dhalootaan Itoophiyaa ta'an kalqanii dhiyeenya kana ifa taasisee jira. Meeshaa dhalataan Itoophiyaa Dr. Biraanuu Bulchaa hojjetan kun heetiroodaayini ispeektiroomeetir kan jedhamu yommuu ta'u, hojiin isaas ji'a irratti bakka bishaan jiru suufee agarsiisudha. Dhimma kana irratti kalaqaa meeshaa kanaa kan ta'an Dr. Biraanuu wajjiniin marii taasifnee jirra. Dr. Biraanuun kan dhalatanii guddatanii magaala Finfinnee keessatti. Barumsa isaanii sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa Makaana Yesuusitti, sadarkaa lammaffaa immoo Miniliikitti baratan. Digirii jalqabaatii kaasee amma doktorummaatti kan baratan as Yuunaayitid Isteetsi keessatti. Saayinsii fiiziksii keessumaa qo'annoo hawaa irratti xiyyeeffatanii. Hawwiin waa'ee hawaa baruu fi beekuu yommuu mana barumsaa sadarkaa tokkoffaatti jalqabee waan isaan keessatti uumame akka ta'e kan dubbatan Dr. Biraanuun abjuu isaanii dhugoomfachuudhaaf bakka isaan gargaare naasaa erga seenanii waggaa 6 ta'eera. Yeroo ammaa wiirtuu qo'annoo balalii hawaa isa kutaa biyya Meeriilaanditti argamuu fi Goodaard jedhamee beekamu keessatti injineerii qo'annooti. Waggaa 50 dura bara Appooloo jechuudha. Erga gara ji'aatti astiroottonni Ameerikaa imalanii booda dhiyeenya kana gara ji'aatti imaluudhaaf qophiin taasifamaa jira. Waggoottan 10 fi 15 dhufan keessatti ji'a irratti nama qubachiisanii achitti mana ijaaranii daawwattoota biyya lafaarraa garasitti erguudhaan wanti karoorfamee jiru. Karoora kana fiixaan baasuudhaaf jireenya yookiin turtii ji'a irraa mijaa'aa taasisuu fi waan barbaachisaa ta'an keessaa inni tokko bishaan. Ji'a irratti bishaan barbaachuunii fi argachuun kan danda'amu akkamitti? Dr. Biraanuun akkana jechuudhaan gaaffii kanaaf deebii kennan. ውሃን ለመፈለግ የተለያዩ መንገዶች አሉ። እኔ አሁን ቅርብ ጊዜ በናሳ ዋና ገጽ ላይ ወጥተን bishaan barbaachuudhaaf karaa adda addaatu jiru. Dhiyeenya kana fuula miidiyaa hawaasaa naasaa irratti bahee kan argitan wanti inni hojjetu tokko bishaan barbaade argachuudha. Bishaan bifa adda addaatiin mul'achuu danda'a. Fakkeenyaaf istuudiyooti keessa teessu keessa cophi bishaanii ijaan argamuu hin dandeenye hedduutu jiru. Meeshaan an hojjedhe waan akkanaafaa kan adda baasee arguudha. Akkasumas immoo bishaan erga jiraatee eessaa dhufee gaaffii jedhu deebisuu ni barbaanna. Haaluma ardiinii fi hawaan kalaqaman wajjin kalaqaman immoo warreen koomeetii jedhaman yookaan immoo urjiiwwan furgugga'anii fi cabbii of keessaa qabantu yeroo adda addaatti bishaan sana ji'a irratti buusan ta'a. Bishaan yoo jiraate hoo hammam ta'a? Hammam akka ta'e erga barree booddee itti fayyadama namaatiif hin ta'a laata? Gaaffilee jedhan deebisuuf bishaan barbaachuutu dursa. Meeshaan hanqalaqee gaaffilee kanaan walitti kaasne deebisuudhaan dura bishaan argachuu qabnaa yaada jedhu irraa kan ka'edha. Hammummaan isaa xiqqaa ta'ee warreen kanaan dura turan irraa caalaatti hojjechuu danda'a jedhamee kan itti amaname waan ta'eefidha. Atii fi warreen biroos waa'ee meeshichaa kan dhaga'uu dandeessan. Imalli gara ji'aatti taasifamu waggoottan 50 fi dhaabbatus qo'annoon ji'a irratti taasifamu garuu hin dhaabbanne. Qo'annoon amma ammaatti taasifamanii ji'a irratti mallattoon akka bishaan achi jiru agarsiisu mul'atanii jiru. Diilallaa'uunii fi jiidhuun. Diilallii fi jiidhisuun eessaa dhufe? Ji'a irra bishaan jira jechuudha. Yoo jiraate hoo hammam ta'a? Gaaffiilee jedhan deebisuudhaaf isaanii fi hayyuuleen saayinsii biroo akka hojjechaa turan dubbatanii Dr. Biraanuun garuu qo'annoon kun kan taasifamaa jiru lafarratti. Lafarra taa'anii akkamitti ji'a irratti bishaan achi jiraa? As jiraa jechuun danda'ama. Gaaffii kanaafis Dr. Biraanuun deebii qabu. በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ከመሬት ሆነን ግራውንድ ቴሌስኮፕ የሚባሉ መሳሪያዎች አሉ። ከመሬት ሆነን ዲሾችን በመጠቀም ጨረቃን በማየት ጨረቃ ውስጥ ምን አለ የሚል ጥናት ማድረግ እንችላለን። ችግሩ ምንድነው? በእኛና በጨረቃ መካከል ብዙ የውሃ ሞለኪውሎች Gaaffii gaariidha. Lafa irraa teleskooppii yookaan immoo meeshaa waan fagoo jiru irra jiru dhiyeessee agarsiisutu jira. Meeshaa kana fayyadamuudhaan ji'a ilaalaa qo'annoo maaltu achi keessa jira jedhu taasisuu ni dandeenya. Rakkoon isaa maalinni lafaa fi ji'a jidduu cuphawwan bishaanii hedduutu jiru. Kanaafuu lafa irra taa'anii waan hunda arguun ni ulfaata. Kanaafuu achi deemuu qabna. Bishaan jiraachuuf dhiisuu isaa baruudhaaf. Meeshaaleen akkamitti bishaan jiraachuuf dhiisuu baruu danda'u gaaffii jedhuuf ammoo laaboraatoorii yookaan immoo bakka qorannoo itti taasifnu haala ji'a irra jiru wal fakkaatan yookaan immoo fakkii haala ji'aatiin hojjetaman qabna. Laaboraatoorii sana keessatti haala qilleensa ji'aa tolchinee qo'annoo akka gaariitti taasifna.
Meeshaa sana haala ji'a irra jiruun bakka wal fakkaataa ta'e keessatti waan hojjennee erginuu fi meeshichi achi ga'ee yommuu odeeffannoo yookaan daataa nuuf ergu dhibbaa dhibbatti itti amannee fudhanna. Jiini waan guddaadha. Fageenyi handhuura ishee irraa kaasee amma moggaatti jiru sarxeen yookiin radiyeesiin ishee maayilii 1,079 fi qabxii 6 yookaan kiiloomeetirii 1,737 ol ta'a. Fageenya ammana dheeratu kana meeshaan xiqqoon suni akkamitti waliin geessee ilaaluu fi sakatta'uu dandeessi? Moo meeshaa biraa isee baatee ji'arra asiif achi deemutu jira? በጣም ይሄም ጥሩ ጥያቄ ነው። አዎ የተለያየ ዲፕሎይመንት ሜካኒዝም አለ። እንዴት እንደሚላክ የተለያየ መንገዶች አሉት። አንደኛው ለምሳሌ አስትሮኖቶቹ ሲሄዱ ይዘውት ሊሄዱ ይችላሉ። የተለያየ የጨረቃ ቦታዎች ላይ ሊወሰድ ይችላል። Kunis gaaffii gaariidha. Karaa adda addaatiin ergamutu jira. Fakkeenyaaf inni tokko astiroonootonni yommuu deeman qabanii deemuu danda'u. Ji'a irratti bakka adda addaatti geeffamuu danda'a. Amma fakkeenyaaf qo'annoo ammaatti bishaan qabaachuu danda'u jedhamanii bakki yaadamu poolaarii yookaan irra keessaa fi jala yookaan yeroo dheeraadhaaf bakka ifa aduu hin arganne dugda duubee bakkeelee dhokatanii jiranii kuusni cabbii jiraachuu danda'a jedhamee waan yaadamuu fi meeshaalee kana bakka sanitti ergina. Isa booddee nuuf mirkaneessaa jechuudha. Hojii kana akka itti fufnu amma naasaan bajeta guddaa nuuf kennee jira. Karoora amma jirutti waggaa 2 keessatti akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2025 jalqabee meeshaalee gara ji'aatti geessuu fi namootaan gara ji'aatti erguuf hojiin guddaan yeroo ammaa hojjetamaa jira. Akka karoora ammaatti jirutti naasaan bara 2025 amma 2028 gidduutti namaa fi meeshaa adda addaa gara ji'aatti erguudhaaf jabinaan hojjechaa jira. Meeshaan Dr. Biraanuun Faan kalqanis yemmuu sana adeemti. Waggaa 3 booda jechuudha. Meeshattiin xiqqishoon suni waggaa 3 booda gaafa gara ji'aa deemtu ajaa'iba maalii nutti agarsiisti laata?